Madaamii bira geessamee silkiin madaamiin nuun haasofte. Ammas immoo beellama nuni barbaree faana qabanne borganama sa'aatii akka Dubaayitti jechuudha. Sa'aatii 9tti madaamii kana sirriitti akkamitti akka isheen manatti cufanii barbaree ulan gaafachuuf wal beellamnee ture jechuudha. Barbareen immoo sa'aatii kanaa kilaasii ishee waayifaayiin hin jiru ni rafaa. Waayifaayiin kan jiru saalooniif kushinaadha. Kilaasitti waayifaayiin hin jiru jettee jirti. Kanaaf iyyuu dubbiin nas hin fayyadu. Ajandaan nas hin fayyadu, nas hin ijaaru waan akkas naan godhu. Miidiyaa tiyya banadhee waan dhugaa sobaa yookiin immoo ajandaan taane uumee nama burjaajessu ani keessallee jiru hin barbaadullee. Kanaaf iyyuu isheen deemeera jetti kanarratti raagaa qabatamaa maal barbaaddan immoo mucaan miidhameera yoo ta'e haqa ishee deebisuudhaan iyyuu ganaa. Kanaan alatti wanti irraa dubbatamu maaliin hin gaafatama yoo ta'e immoo wal jala dubbachuu dhiisnee sina sir'aataan mucattii kana fikirii ka jettu suuraasaa haa baastu jechuudha. Suuraasaa yoo baastu tokko lamaan gaaffii keenyas deebii keenyas hin qopheeffannaa jechuudha. Kana. Ayyee galatoomi masi waan tamma dubbata irratti namni xiinxalaa turan baay'een illee jiraachuu danda'u. Kanarraa kan hafe mucattiin kaleessa suuraa ishee maxxansanii turre dhuftee namatu isiniifan fidaa nuun jedhee ani waan ati dubbatte ammasii deebisaan jiru garuu barreeffadheetiin jira. Sa'aatii biras is gaafachuu nan danda'a. Inni irraanfadhu jechuudha maafi. Mucayyoon gochaa kana goote mana kee teessee guyyaa har'aa sirriitti dhukkee nurraa kaaste nu arrabsaa turte. Haa ta'u iyyuu malee nu arrabsitu iyyuu malee nuti arraba sana waan akkatti illee hin fudhanne. Waan guutuu irraa nu arrabsu muuti qabadhu. Obsika. Maal adeebistama yoo man dubbadhe. Moo haasaan harka balleessuudha. Amma haasaan harka balleessitee jirtaa galatoomii. Garuu akkan harkaa balleessitetti ofii keetti hubadhu guyyaa yeroo biraafiyyuu yeroo muutii irraa nama jalaa kaafattu yoo namni si jalaa muutii kaafate hagam tokko akkasitti dhagaa mul'atu illee beeki seeraan dubbanna eega jette hin dubbannaa mucaa eessa jira saayitii ammaa kana maalirra jira mucaani gochaa inni ta'e kunoo akka kanatti osoo harki isaa saayitii 24 hidhamee aga dhiigirra citutti akkanattiin wanti gocha irratti goote kun gocha dhala namaa irratti hin gaggeeffamnedha. Wanni kun guyyaa tokko gadi ba'ee hin fanaddaa amasi. Hin fanaddaa gaafa asii gadi fanaddee garuu wanni dhaabbatu tokko hin jiru. Asii gadi fanaddaa wanni ta'e wayii gadi fanaddaanaani aboo muutii qabi gaafa jedhamtu muutiin qabattu kun mindina shaanchi. Nuti daqiiqaa shan dhaggeeffannee bara. Daqiiqaa takka naalaa jira dhabde daqiiqaa shan dubbatte. Eenyus jala dubbatame yerootu dubbattu. Haasaan harka balleessuu himuuti irra kakaafattu yoo ta'e ayisuun rakkoodha. Dubbatanii haasaan sirkaa baduudha barra. Amma kunoo ajandaa waanuma irratti dubbachaa jiru iyyuu harkaa balleessite muuti irraan kakaafatin hodhami taa'e. Hodhamtee taa'e dhaggeeffachuu hin dandeessu moomas. Maal sila akka kana si gaafadhullee maaliif gootama? Namni meeqatu as keessa jira? Namni hundi kun dubbachuuf fedhii guddaa qaba. Gaaffii ani si gaafadhu kanallee si gaafachuuf fedhii guddaa qaba. Gaaffii mataa isaa danda'e si gaafachuuf fedhii guddaa qaba. Maal ayyisiista? Yeroo lama muutii kaafatte. Ani yeroo tokko muutii kaafadhis jedha. Muutillee hin qabanne. Wanti inni tokko mikinaatuma wayii yookaan immoo waan wayii sitti agarsiisan jira. Maal yoo hodhamte teesse? Inna mucayyoon kun gurbaa sana sirriitti miite jiraachuun ishee dhiigni harka isaa irra jiru kun hin mul'isa. Sii galee gurbaan kun birrii irraa nyaatee jira. Irraa nyaata haa jennu ragaa hin qabnu. Akka isaan aboo masii kana ishee maal nuti ilmi dhiiraa hundi illee diina keetii miti. Nuti immoo obboleeyyan keeti nu dhiisi qaati. Maal nuti anaa dubbataa jiru muutii irraa kaafatti sirba nutti bantu. Yeroo sadii muutii irraa kaafatti bara daqiiqaa takkitti keessatti. Minishnesh
Himbareedi jennaa ija babaasteedhaan ija nutti babaasaa harta bara. Maalaan si gaafadheera yaa ta'u teessee waan ani dubbachuu qabu irratti hoo muutii kaafattee sharrutti qotaa sirba. Maanni masi? Akkana ookee seeraan dubbannaa jedhee kan dubba ani bar wal jala yaase wal jala oofuu illee nan danda'a. Marii ijjeelaa hin callisii jedhee abbaa nama. Amma dirrati hojii irra jirti. Halkan isanitti ciin hojii irra jirti. Si jabduu koo jedhee isaanis maaf akkas ta'e jedhee hundumti dubbatu kuni ijoollee kana rakkoo isaa boru isaanirra gahu keessaa baasuu hin dandeessanii. Maatiin kun maatii waliin jiraataa jiranidha. Biyyatti maatii walitti siqanii walii wal seeraan maatii walitti dabalameedha. So maatii kana biratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a isaan jechuudha. Mucayyoon kunis immoo bor biyya isheetti galtee hin jiraatti. Ragooliin amma ta'an kuni mucayyoo kanarratti miidhaa uumuu danda'a. Sababii kanaatiif barbarree si dubbiseen ture galgalaa simmeetaawwataa turte naa deebisuu hin dandeenye. Ati tokkoffaa miira amma keessa jirtu keessaatii ba'uu danda'uu qabda. Maaltu akkasirra ga'e hundumaa jalqabaa kaastee haga xumuraatti miidhamte hundumaa himattee siiviis illee dhugaan kan keeti saba kana biratti seeraatiin ba'ee siif mul'achuu qabaa jechuudha. Ragaan bukkee jiru hundumaa nuti uummataaf sheerii goonaani ati tasgabbooftee wanta jiru kana ture jettee haasa'uu ragaa qabatamaatiin waan inni siin jedhe reekoordiidhaan wanti godinni sitti taasise maaliin akkan isii arrabsaa ture yoo barbaadde of ajjeesii yoo barbaadde akkas ta'e ragootii kana hundumasaa sabni sii baruu qabaa jechuudha. Achi booddee yaada irratti kennuu osoo hin taane gara furmaataatti gurbaa akkamittiin akka arganne walitti sinfinnee wanta jiru amma nu danda'ame haasofne maatii walitti bu'uuf deemu kanallee akka isaan araara buusan gochuu danda'uudha kan qabnu jechuudha. Zimminneetuma akka ijoollee miidiyaa kanarraa ajandaa godhannee isheen maaf akkas goote ati maafii dhiira akka goote inni maaliif akka goote inni bagaa isheen bagaa warri jettanii ijoollee kana itti gaafatamummaa keessaa hin baastan gama seeraatiin lamma isaaniiyyuu miidhama guddaatu irra ga'uu danda'a jechuudha. Sababa kanaatiif miira keessaatii ba'anii barbarre seeraan gattaa'eetii itti yaade. Already wanta goote hundumaa miidiyaadhaaf sheer gootee jirtaati. Kun dhiibbaa guddaa sirraan ga'a jechuudha. Ragaan kun hundumtuu sassabamee sii ta'a akkamittiin akka hiitee maal akka irratti raawwatu hundumtuu siif illee ta'a. Innis illee miidhaa si miidhe ni qaba. Miidhaan si miidhe sana kana miidhe kanaaf immoo aaree miira keessa galeera kana hundumaa raawwadheera jettee ifa bilisaa yaada kan keeti hiiratta uummanni adda jirtanii sheerii koppiliingii godhaati. Ibin baariyaaliin mana olaa ka'u maaliif mucayyoon kun dhugaa qabdi jechuudha. Kan ragaa tokko dhaggeeffadheeti qulqulleeffadheetti mucayyoon kun kan lubbuu isaan baasanii bataam itti tigistanyaadha jechuudha. Garuu yeroo tokko miira keenyaan hoogganamne wanti nuti goonu jireenya keenya bara baraatti nutti dukkaneessaa. So mucayyoo kana miidhama keessaa illee baasuun nurra jira jechuudha. Amma nu danda'ame ijoollee kanaaf furmaanni barbaadamu. Ajandaa godhannee irraa dubbachuun homaa takka faayidaa hin qabu sinii galee. Innaa sheerii godhaanii obboleettii kan keettis sheer godhii obboleettiin gurbaayidaas haa dhuftu. Amma kan danda'u ishee jechuudha. Mucayyoo kanaa rakkina keessaa barbaasuu hin dandeessanii. Mucayyoon kun miidhama qabdu hundumaa sheeraa godhattu jechuudha. Uummata Oromoo biratti himattu barnoota illee ta'a dubartoota biraatiif illee barnoota ta'a wanta ta'eef jechuudha. Gaarummaa takka hin qabu. Dhagaanis ni haa ta'u baay'ee illee haasa'uu hin danda'amti. Mana ishee gurgursiisee indee inni iyyuu koo seera jalaan bahu gaa'ela irratti deemee tacamaalaquunsaa sagaagaluunsaa deebi'ee immoo mana arabaatti ishee barbaada dhaquunsaa mana abbaatu sila hoonee nu maas xayyiqaati. Dubartoonni adda addaa yeroo dhiiraaf jecha lubbuun isaanii bahu maaliif hin gaafatamin warri dhiiraa irra shafaafananii maa dabarsan? Neever waan akkasiin jiru ishee dhugaa rabbii hayi. Qarshii waggaa 8 jechuun akkoo minoon ishnu daa'ima waggaa 8 odoo isheen gaa'ela godhattee waggaa 8 mucaa waggaa 8 qabaatti akkoo har'aa eessa jirti? Maqaa ishee waamti otoo ishee waa tokko taate dhala ofiitiif gammaddii dhala ofiitiif dadhabdii jedhamu. Maal jechuudha dhugaa rabbii dhiirarraan dubbatiin urjiin ati dhugaa waaqa jiraata. Gadheewwan kana immoo qabadhu dhiirarra dubbachuu osoo hin taane akka dubbachuu osoo hin taane. Wanti mucayyoon kun goote sitti maan jira miiraatiin hin hoogganamina ammallee taanaan seerri akka ati jettu kanatti dhaabbatee biti kan inni murteessu seerri gama lammaniin dogoggora jiru baasee ilaaleetu dogoggora jiru hundumaatti iyyuu murtoo kennuu danda'a. Osoo qabaayyuu tureshi
miidhama kootiin beektanatu beeka waan ta'e jenna. Zimmettanii waan hin beekne illa faallafina waan hin beekne illa faallafina akkanumaan. Dhugaan qabaa hindoom hidhuu bichaa mitiyyuu dhugaa ajjeesuun qaba ture garuu dogoggora kooti kun ajjeesuun qaba ture. Ajjeesee foon ishee allaatti daalaachuun ture. Barbaree lubbuu. Ajandaa kana caalu baay'ee jira. Bataam nama dabru. ደግሞ waanuma kaleessaa sooftan har'a saasuuftu. Waanuma dheengaddaa sooftan har'a saasuuftu. Bakka ta'ee darbee miti. Kana booddee inni lubbuun jira mucayyoo lubbuun jira. Boru waan ta'uun beektan namni nutti raramuu danda'a. Biyya keessaa okee. So waan akkanaa kana caaluu mottanii ragaa baasaa ooltan anama dhuguma si jedha. Marcos bakka namachaan as Nafichiisi mucayyoo eenyu isheen kun. Macaafaa dhaabsisi kaatis. Dhaggeeffadha nama dhimma inni akkanaa galgalaa ganama calluu mottanii waama tokkorraa giniin maal ijoolleen maan dabbaru namni ajandaa isaa tokko waa tokkorraa baree siyaasa isin guyyaa afur guutuu ajandaa makaarra jirtu mindin ነው ጥቅሙ ምን ልታገኙ ነው? ኧረ እንደው ይደብራል። በጣም ነው የሚደብረው። እግዚአብሔርን በቃ ሴና ፖልኬሰኒ ቪዲዮ ወራበዳ ካዳ አጀንዳ ጅጅራ ማሊ ቦሪስ ገነመስ ኢፍታን ገረሲስ ዋኖ tokkorraa hocaa ooluun be smart maatiin boru walitti raramuu danda'u. Mucaan hin deemite lubbuun jira. Mucayyoon kun lubbuun jirti. Boru walitti raramu. Isheen uumaan dubbattu. Isin callumattanii waan kanarraa gargara si'a tokko suuraa fiddu. Si'a tokko kana fiddu. Kiristoos bataam namni dabroo. An deemee ma dhufee kanumaan arga. Mana macaasan naqa kanumaan arga. Isin bira. Masiin hin maaliisi. Irraa kutanii utuu ana ta'e irraan kutaa anuuta irra ta'an kutaa. Si'a meeqa mana keesseen jecha kana si'a shan dhagaye. Utuu ana ta'e irraan kutaa. Utuu ana ta'e irraan kutaa. Mindin ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኧረ እግዚአብሔር እጅ ብሏል። በቃ አጀንዳ አንዴ በቃል ደስደን ጋፈ በርባች ራሳ ዩ አጀንዳን ዱፍ ዮሞቴ ሞ አሶፍተምት ይራ ከንቲያ ነው ማሊ ፉርማቲ ማልቱታ namni iyyuu maal isin jedhe soo kanuma jechuun barbaade yeroo gaarii qabadha gara ta'umaa soorii yaa jechuun waan namoonni baay'een maal ijoolleen kun waan naan jedhanii ban seettee malee namni maal nuun jedha kan jedhu jira si galee waa tokko si'a tokko bareechitanii sa'aatii dheeraa raasuuftu achiin booddeen gaa bakka yookiin yoommoo nama barate taatan immoo furmaata barbaada maatii gurbaa quunnamaa mucayyoo biran galchina. Marcos dhiifama waan tokko amala maallasiiti beekta ajandaa osoo hin taane maatii amani obboleettii mucayyoo duukaa seeraanii kaleessa jechuudha. Karaa keessaati wanti har'a manni akka banamu godhamee fi gara furmaataatti beeknaadha. Tokkoffaa irratti gara tokko dubbii kun sobadhaa. Obboleettiin dogoggoruu akkasitti miti. Wayya maal jalqaba maal godha Oromoon dhaggeeffadhuutti nama jalqaba waan kanatti taatee sarraa soofta kanas hin deeggartu sanas hin deeggartu ati ilma namaati. So amma na hubadhu faala amma waan asii jechuu barbaade. Obboleettiin nafichiisi waan keenya waan ati haasoftuuf deemtu nan beeka. Ajandaan kun si'a tokko ta'e miti ati gaaf sana bira hin jirtu anis bira hin jiru. Ajandaa akka jirutti irraa haasofta. Kan itti aanuu maal jettee yaadda? Dhaggeeffadhu. Erga irraa haasoftee bakka badiin jiru hubatte miti yoo badiin kan gurbaa ta'e lafa kaadhu yoo badiin kan intalaa ta'e lafa kaadhu. Isin immoo ammoo dandeettii keessanii namoota beektan wallaa isaas wallaa ishees quunnamaati namoota walitti fiduu yaala. Namoota gidduutti madaa hin uumina gaarii miti. Dhalli namaa keessa dogoggorri ni jira. Namni hundumtuu irraa muura inni kun achi deemta. Utuu ana ta'e irraa muura achis deemta. Utuu ana ta'e irraa muura. Min aina maal haasaan akkana? This is professional. Maal jechuu barbaade? Lama lama qofatu wanta nama tararraa jira bar. Nuti amma ajandaa godhachuu miti kaayate amma dubbii keenya ajandaatti naannessitee bar nuti ajandaa godhachuuf osoo hin taane dubbii kuni furmaata argatu tokko maatii wal keessa jiraatanidha. Mucayyoo kanallee amma miira keessa galtee waan hin taane dubbatinii jedhee sagalee qabeefira maaliif gaarummaa isheen dubbataa hin jirtu sin too'isa malee. No ooyisuu miti amma nuti wanti nuti dhufnee fi tokkoffaa dubbii kuni masiinillee itti arrabsamaa jirti sii galee masiin miira keessa galtee dubbattee masiinis dogoggora qabdi yoo ta'e dogoggora isheetti dhiifama jettuu jedheen sii galee ajandaa haaraa kan akka qabamu godhamee fi mucayyoo haala ishee. Sitti nama dhaggeeffadhu obboleetti. Si'a tokko wanti tokko raasaama. Ergasii booddee nama gurguddaa jaarsolee biyyaa fidanii keessa galchu. Yoo dubbichi furmaata qabate furmaata qaba. Anamma dubbicha miti barkan keessantu na ajaa'ibaara malee.
galgalaa ganama callumattanii waanuma kanarraa haasoftu. Si'a tokko sa'aatii 5 fudhadharraasaa achii booddee dhaaba. Maaliif waan tokko irra deddeebistee nyaattee idabbiraal bakka intina waan biraa ta'a jechuudha. So asis yoon deeme kanuma achis yoon deeme kanuma. Maali wanni akkanaa mucaan kun lubbuun jira mucayyoo lubbuun jirti. Jaalatus jibbisus waliin jiraatanii guyyaa tokko lama taatu malee. Badiin gidduutti uumame badiin uumame. Si galee dhalli namaa dhala namaati. So namni hin dogoggora. Isheenis hin dogoggorte innis dogoggoruu danda'a. Wattaffaa galgalaa ganama kanarraa giniin jechaa ooluun keessa maal gowwaan gootu. Kiristoosiyaan si'a meeqa dhufe dabroon nyina waxxaawta. Maali ijoolleen kun immoo kanuma warra ooltii. Maali kun hin jedha sanuma bakka wanni haasoftan. Kun immoo maal deemee waan gadhee nama gidduutti uumaa jechuudha. So maatiin mucaa quunnamaman maatiin ishee quunnamaman ijoollee wallaaltuu yeroo sana dhalli namaa immoo dhala namaati. Namni tokko birrii miiliyoona meeqa dhaqee yookaan makiinaan hirkaa galagalee guyyaa tokkotti birrii miiliyoona tokko iyyuu dhabuuti lubbuu dhala namaatti murteessitu. Mucaan kun borojjetee kan furuu danda'a.